WhatsApp yookaan imo akkasumas Telegram waamuu barbaadan itti fayyadamtan chat akkamitti nama barreessuu dandeenya online irra osoo hin jirre tabbaa barbaadanii hojii haasa'uudhaaf online irratti akka isin hin jirre akka inni mul'anne godhuudhaaf qophii ajaa'ibaa qabadheetiin dhufe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع ركفوني خبرجمت فاردوفتات channel بوان توب جرا جرتو شنين جنة سلامتان كي قانون رابورك إباكم جرتا مرتي لفاف غار جرتن شايسن حركة بون شنينجا فاردوفتات channel يخيا جرا جرتو شنينجا يرو هندا خايسن بيتن بلسا خايسن بوان حمدي أرى قبي بردوك أبدين شنين دفع برمسا جايبة innis barumsichinis maali jechuun keessan oolu akkamitti WhatsApp yookaan imo akkasumas Telegram waamuu barbaadan itti fayyadamtan chat akkamitti nama barreessuu dandeenya online irra osoo hin jirre tabbaa barbaadanii hojii haasa'uudhaaf online irratti akka isin hin jirre akka inni mul'anne godhuudhaaf qophii ajaa'ibaa qabadheetiin dhufee jira. Innis osuma chat jirtanii jechuudha osuma shabakaan keessan banaa ta'e waashii ta'e banaa jiru. namni fedha yoo isin barreesse akka isin harkachuu hin dandeenye isin gargaartanii akka isin agarre namni kun chat irra jiramoo hin jiru adda baafachuu hin dandeenye akkamitti chat keessan dhoofachuu dandeessan hara gabaabaadhaan qabadheetiin isin dhufee jechuudha. Saniifuu haga qophii xiyya xumuraatti nafaan turuudhaan akka irraa baratan abdii guddaan isin irraa qaba jechuudha. Saniifuu nafaan turaan qophii xiyya jalqabaati. كلتمان كربر نوتات تسوسني دبسني ندرو ورين channel كيا فاريتات سبسكرايب قولان فيديو خنا لايك كوتن خو جاكداس كافدا ورين هانغا ماتين اور دفات تورتن إردي بدان أنا دفوني سنينجا بولاي سخيسني لايك شير قولو هندا قدنا فيديو كنا سنيتي تولي أبوليين كيسنيف لايك قولادم شير قولاد برسافي سنينجا إنس بارم سوچي ردي بدان chat hajirtan imo yookaan WhatsApp waamuu barbaadan hunda Telegram yookaan Telegram yookaan Snapchat waan barbaadan namni kun chat irra jiramoo hin jiru jee akka adda baafachuu hin dandeenye godhuudhaaf tartiibaan isin hordofuu kana godhuu dandeessinu barreeffamichaas isa kana gootanii barreessuu dandeessu jechuudha. Barreeffamicha kana dhiifama argaa jirtan jeta yaada gootanii isin maal gootanii linkicha isaa karaa gabaabaadhaan linkii isaa viidiyoo jalaan isin kaachira buufachuu dandeessinu haalatumaan karaa barnootaatiin isin dabarsa. Appiinis appuma argaa jirtan kana appiin isa kana jechuudha. Appiin isa kana kallattiin seenaa isin garsiisa. Hagaruma viidiyoo kiyyaatti afaan tura. Akkana yeroo inni isin bee jalqabarratti isa kana cuqaastu jechuudha. Isa kanaan ni cuqaasna yeroo takkaa fi ammas akkanatti nu fida. Yeroo inni akkana nu fide bakka kana banuu qabna. Okay, banneeti kan nuti jirru. Yeroo takkaaf asillee banna. If dubarraa deebina. Itti deebina ammalleedha. Ni banna. Isa kana keessaa isa kana qofa bannee deebina. Argaa jirtan jeeti yaada sana booda irratti bakka kana cuqaasna yeroo takkaa fi akkana yeroo inni isin bee jalqaba yeroo sentan bakka kana cuqaastu jechuudha. Ni cuqaasna ammallee asumatti deebinee xarafa ji'a mirgaa kanaan cuqaasna ammallee ni cuqaasna jechuun ni cuqaasna steepii dhumaarra geeti jira jechuudha. Yeroo akkanatti inni isiniif bahee waan barbaadan as keessaa godhachuu ni dandeessani. Fakkeenyaaf gosa barbaadan godhuudhaaf inni kun jalqaba keessan osoo settingii keessan galli bakka kana cuqaastu asirratti ni cuqaastu yeroo takkaa fi dhiifama asirratti yeroo takkaas ni cuqaastu jechuudha. Amma kiyyaa asirratti itti banaa jira jechuudha. Sini galee waan barbaadan irratti banaa jira. Fakkeenyaaf isa kana cufuu dandeessu firraa isa kana cufuu dandeessu ka barbaadan irra banatanii yeroo takkaastan fakkeenyaaf
mee aan cufee isin garsiisu fakkeenyaaf akkanatti itti firraa cuftanii banaa jiraniin cuftan jechuudha. Fakkeenyaaf eegaan cufeen boodatti amma asiin deebi'a. Bakka setting gettu kana dhufuu qabdan jechuudha. Bakka setting gettu kana yeroo dhuftan setting kan jiru kana yeroo takka cuqaastu amma asirratti fakkeenyaaf inni kun gartanii inni kun yeroo message isin dhufu akka messengeratti namni sana isin barreessi arguudhaaf fakkeenyaaf iddoo deebiin isin garsiisa. Profile isaa kana mataa gubbaa jechuudha. Profile isaa kana gubbaa bakka message charge jettu kana yeroo takka yoo cuqaastanii kun akkanatti isin firraa cufeen jira amma fakkeenyaaf asirratti yeroo cuqaasee akkanatti naaba jechuudha. Siigala message namni nu barreesse akka nu dhufuu danda'a. Message kana akka inni kan nu dhufne yoo barbaadate aan fakkeenyaaf ittiin fayyadamu firraan cufa jechuudha. Akkanatti akka namni hin garre jechuudha. Kan namni na barreessus arguu hin danda'u jechuudha. Yeroon keessa galee maleedha namni na argachuu hin danda'u. Na barreessuu boonsaan shabaka irra jira moo hin jiru namni adda baafachuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf firraa godheetiin jira. Abbaan barbaadan namni barbaadan isa kana godhachuu dandeessu jechuudha. Isa kana raayitii itti gootanii jechuudha. Keessaa ba'uu dandeessu. Raayitii itti godhuu dandeessu. Raayitii itti gootanii yeroo keessaa baatanii akkanatti isin fida. Imo waan barbaadan messengeera waan itti fayyadamuu barbaadan hunda irratti jechuudha. Firraa godhuu dandeessu. Anamma asitti deebi'een anamma bakka kanatti yeroo takka deebi'een waan hin barbaade san firraa jechuudha. Firraa cufuun anamma isarratti hojjechuun hin barbaada hanaa banamu. WhatsAppiin kiyyaas akkasuma banaa ta'u waan hin barbaade amma Telegraama cufaa firraa kaayatiin jira jechuudha. Fakkeenyaaf akka waatti kanarratti hin buune fakkeenyaaf inni kun Telegraama kana firraa cufee jira. Ittiin banama jarri kun jala taa'u jechuudha. Chat jarri kun jala taa'u amma Telegraama yoo firraa banne ta'e akkana godha hin firraa bana. Chaatiin namaan irratti hin bu'u jechuudha. Namni adda baafachuu hin danda'u. Namni adda baafachuu hin danda'u. Akkasii jechuudha. Warri isinitti tole waan kana firraa cufuu dandeessanii isiniin jaa obboleeyyan kiyya akkasii yoo rabbi ishee barnoota biraa qabadde isinii dhufu haga dhumaatti waan wal faana turtaniif hedduu ulfaadhaadha. Warreen channel kiyya kanaaf faaree taatan like share subscribe godhuudhaan akka isinitti tolu abdiin guddaan isinirraa qaba jechuu barbaadeeti. Hanga dhumaa waan na hordoftanii galatoomaadha. Viidiyoo kana ilaaltanii isin koomentii naaf kaa'adha. Like naaf godhaadha. Koomentii naaf kaa'adha. Kan barnoota biraatillee waan isin dhibe gaafachuu dandeessu. Waan hin beekurraa isiniin barsiisaa like naaf godhaadha. Waan barbaadan ana gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Koomentii jalatti waan isin dhiberraa waan hin beeku isiniin barsiisa. Viidiyoo yoo akka ilaaltanii biraa deemtan koomentii naaf barreessuu baatanillee namileen kiyya waan gadi bu'uuf koomentii naaf barreessaa akkasumas subscribe naaf godhaadha. Barnoota babbareedaa waan hin beekurraa karaa fuulduraa qabadhee kan isiniif dhufu ta'a jechuudha. Saniifuu haga dhumaatti na hordofuu ni dandeessanii. Kun olaal waan irra isiniin jedhaman tanaa kana naa baase jechuudha. Namni kana barreessee kutee jechuudha. Akkatti naa baase jechuudha. Raayitii waan itti godhee beefi. Waan akkanaa tana jechuudha. Akkana firraa godhachuu dandeessu jechuudha. Telegiraama kun amma messengeera osoo hin taane telegiraama kun argaatii jirtanii. Telegiraamni kana cufaa jira jechuudha. Kun ilaala banaa amma asirratti banaa kun cufaa kun banaa jira jechuudha. WhatsAppinis yeroo namni na barreesse akkanuma ta'e munoo messengeeranis dhufeeti jira. Isin argaatiin jirtan jechuudha. Kun Telegiraam amma fakkeenyaaf WhatsAppinis inni amma dhufe kana dhufa. Namni garuu irra jira kiyya namni na beeku hin jiru jechuudha. Namni kun irra jira irra hin jiru. Na beeku hin danda'u boonsaan shabaka hin jiru jedhanii ilaaluu danda'anii chaati kaayisan akkasii cufachuu dandeessu jechuudha. Haga dhumaatti waan nafaan turtaniif hedduun ulchin jaaladha hedduun isin galateeffadha. Torban yeroo arkadhetti qophii babbareedduudhaan isinii qabadhee isiniif dhufa. Nafaan turuu keessaniif hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa. Koomentii kiyyaan ajaa'ibaa koomentii naa barreessaa like viidiyoo kiyyaaf godhaan isiniin jaa ilmaan Oromoo idil addunyaa kanatti argamtan hundi keessanuu baay'een takkaan isin jaaladha.
bakkuma jirtan maratti nageenya keessan bira haa jiraatu waan barbaadan irraa nagaafadhaa isinin jaa ulfaadhaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa isinin jaa boliin kiyya nagaa keessanaaf jiraadhaa torbee yeroo biyya torbaan qophii bareedaadhaan akkasumas barnoota isinitti tolu qabadee isin dhufaa viidiyoon kun akka isinitti tolu abdii guddaan isinirraa qabaa hedduu naaf ulfaadhaa hedduun isin jaaladhaa nagaa rabbii keessanaaf jiraadhaa nagaatti naaf tura.